Akkam jirtu hordoftoota Orookids har'a kutaa paartii sadaffaa boqonnaa afuraffaa qabannee dhiyaanneerraa afurtukaa afurratti waraana addunyaa gurguddoo lamaan ka jedhudha kan nuti ilaallu. Waraanni gurguddoo addunyaa lamaan ka jalqabaa fi ka lammaffaa bara kam geggeeffamanii maaliif geggeeffamanii yeroo amma kamitti xumuraman ka jiru bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Afur tokko irratti waraana addunyaa tokkoffaa kan jennu bara 1914 hanga 1918tti ka turedha jechuudha. Waggoota afuriif ka geggeeffamedha. Inni kuni sadarkaa idil addunyaatti hanga ammaatti waraanota gurguddoo lamaantu geggeeffaman jechuudha. Akka addunyaatti yookiin ardiiwwan jiran hundarratti waraanni geggeeffame akka waliigalaatti waraana lamadha. Kan waraana addunyaa tokkoffaa yookiin World War 1 fi World War 2 ka jennutu geggeeffame jechuudha. Isaanis waraana addunyaa tokkoffaa bara 1914 hanga 1918 fi waraana addunyaa lammaffaa bara 1939 hanga bara 1945tti geggeeffamedha jechuudha. Inni jalqabaa waggaa afur qofaaf geggeeffame, inni lammaffaa immoo yookiin waraana addunyaa lammaffaa kan jennu immoo waggaa ja'aaf kan geggeeffamedha jechuudha. Waraanonni gurguddoo lamaan kun sababa ka'umsaa fi bu'aa fi miidhaa siyaas diinagdee fi hawaasummaa mataa isaanii qabatanii kan turanidha jechuudha. Yookiin immoo sababa ka'umsaa kan qaban ture jechuudha. Haaluma kanaan waraanni addunyaa tokkoffaan sababa mataa isaa danda'e kan qabu yogguu ta'u, namooti hedduun immoo maal jedhanii bakka lamatti qooduun xiinxalu haala ka'umsa isaa. Innis sababa bu'uuraa fi sababa battalaati jedhaniiti kan isaan kaa'anii. Sababii bu'uuraa maalidha? Yookiin sababoota bu'uuraa keessaa inni kanneen gurguddoon Awurooppaa keessatti sabboonummaan dagaagu yookiin sabboonummaan Awurooppaanotaa babal'achuun isa tokko ture jedhanii kaasu. Akkasumas waldorgommiin biyyoota koloniif qabachuuf taasifame yookiin biyyoota adda biroo koloneeffachuuf sababa Awurooppaanonni taasisan akka ka'umsaatti ka eeramudha. Yookiin baabsii garee waraanaa adda addaa ijaaramuu fi waldorgommii siyaas diinagdee fa'idha jechuudha kan eeramu as keessatti yookiin babal'achuu waraana addunyaa jalqabaatiif yookiin ka'umsa waraana addunyaatiif jechuudha. Kanarraa ka'uun naannoo xumura jaarraa 19ffaa fi jalqaba jaarraa 20ffaa Awurooppaan bulchiinsa impaayerota mootummaa gonfoo jibbuun sochii sabboonummaa fi biyya bilisaa ta'e hundeessuu eegalan jechuudha. Maal eegalanii? Biyya bilisa taatee fi sabboonummaa biyya qabdu hundeessuu sochii taasisan jechuudha. Sochiin sabboonummaa dagaagsuun immoo fincilli akka finiinuuf gahee olaanaa gumaacheera jechuudha. Sabboonummaa babal'isuun isaanii yookiin sabboonummaa dagaagsuun Awurooppaanota akka fincilli dagaaguuf gahee mataa isaatii ka ba'ataa turedha jechuudha. Akkasumas biyyoonni Awurooppaa biyyoota addunyaa koloniin qabachuuf waldorgommii taasisaa turan jechuudha. Maal gochaatti turanii? Kolonii biyyoota biroo qabachuudhaaf dhiibbaa taasisaa turan yookiin dorgommii taasisaa turan jechuudha. Suutaan waldorgommiin biyyoota Awurooppaa gidduu ture daran ammaachaa deemuu yookiin babal'achaa deemuudhaan gara humna waraanaa qopheeffachuu fi garee adda addaa jalatti ijaaramuu jalqaban jechuudha. Biyyooti kun maal taasisuu eegalanii? Biyyoota ardii biraa irratti argaman Awurooppaa, Ameerikaa, Afrikaa, Eeshiyaa kanneen jennu kana koloneeffachuudhaaf of gurmeessuu yookiin of ijaaruu jalqabanii. Maaliin of ijaaruu jalqabanii? Humna waraanaadhaan of ijaaruu jalqabanii jechuudha. Gama biraatiin qophiin waraanaaf taasisan kun humna waraanaa akka jabeeffataniif waan isaan kakaaseef garee waraanaa akka hundeessan dirqamaniiru jechuudha. Maal gochuuf isaan dirqamsiise? Garee waraanaa kana hundeessan isaan dirqamsiise jechuudha akka qopheeffataniif. Itti aansuun biyyoonni miseensi garee ilaalchaa fi kaayyoo wal fakkaataa tokko jalatti hundeeffaman garee faallaa isaanii irratti waraana banuuf qophii taasisuun waraanatti seenan jechuudha. Waldorgommii keessa seenan jechuudha. Biyyoonni lama ardii Awurooppaa keessatti argaman kun kan garee waraanaa ijaarratee fi ilaalcha wal fakkaataa qabu bakka tokkotti walitti dhufuun kan garee ilaalcha faallaa isaanii qabu wajjin gara yaadaan wal mormuutti seenanii qophii waraanaa taasisuutti eegalan jechuudha. Inni kun akka madda ka'umsa waraana addunyaa tokkoffaatti kan ilaalamudha. Yookiin ka bu'uuraa ka olitti jenne jechuudha. Haaluma kanaan biyyi Jarman biyyoota akka Ostroo Hangaarii fi Otomaan Tarkii gurmeessuun garee giddu galeessaa Sentiraal Bilook ijaarte jechuudha. Biyya kamtu ijaare? Biyya Jarmaniitu biyyoota Ostroo Hangaarii fi Otomaan Turkii gurmeessitee yookiin walitti qabde Sentiraal Bilookii kan garee tokko hundeessitee jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun Ingilizii biyyoota akka Faransaayii fi Raashiyaa walitti qindeessuun garee waliigaltee yookiin Allied Block biyyoota sadaniin hundeessitee jechuudha. Garee lamatti cituudhaan ka Jarmanii fi ka Ingilizii garee adda addaatti uumamee jechuudha. Ka Jarmaniin hoogganamu Sentiraal Bilookii fi ka Ingilaandii Allied Blockiin bakka lamatti hundaa'anii jechuudha.
Akka waliigalaatti qophii fi dorgommiin biyyoota Awurooppaa keessatti ture daran dagaagee gara sababa battalaatti ol guddate jechuudha. Kunneen olitti eerree sababa bu'uuraa turani. Gareewwan kun immoo haala kanaan wal qoqqooduun isaanii immoo gara sababa battalaatti jijjiiramuu fidee jechuudha. Yookiin gara sababa battalaatti akka deemamu taasiseeti jira jechuudha. Ajjeefamuu dhaalaa gonfoo mootummaa Oostiriyaa Firaansis Ferdinaandii fi haadha warraa isaa sababa battalaa ta'eera jechuudha. Du'uun yookiin immoo ajjeefamuun dhaala gonfoo yookiin immoo yoorsi mangist kan jennu yookiin mootummaa Otomaan Oostiriyaanotaa kan dhaalaan aangoo qabatee biyya sana gaggeessaa ture Firaans Ferdinaandii fi haati warraa isaa ajjeefamuun ka'umsa waraana battalaaf isa bu'uuraa ta'eera yookiin immoo sababa bal'aa ta'eera jechuudha. Sababa kanaan Oostiriyaan tarkaanfii biyyi Sarbiyaa fudhatte kana mormuun aggaammii Sarbiyaa irratti jalqabde jechuudha. Mootummaan Oostiriyaa du'uusaa wal qabatee yookiin abbaan aangoo gonfoo dhaala gonfoo Oostiriyaa du'uusaa wal qabatee biyyooti Sarbiyaa fi Oostiriyaa wal mormii keessa seenanii jechuudha. Suuraa irratti kan arginu kun Firaansis Ferdinaandii fi haadha warraa isaa Soofiyaa turanii dhaala gonfoon fudhatanii osoo hin beekamiin ajjeefaman jechuudha. Aggaammii Oostiro-Hungaarii Sarbiyaa irratti jalqabde kana immoo Raashiyaan balaaleffachuun garee Sarbiyaa ta'uu ishee beeksifte jechuudha. Aggaammii Oostiro-Hungaariin eenyurratti Sarbiyaa irratti jalqaban kana maal godhanii warri Raashiyaanotaa mormuudhaan gara Sarbiyaa goruu beeksisanii jechuudha. Haala kanaan wal qoqqoodinsi dhufuu eegale yookiin biyyooti garee filachuuti eegalan jechuudha. Itti aansuudhaan Jarman garee Oostiriyaa ta'uu ishee waan beekameef gareen biyyoota sadan waliigaltee uummatan waraanaaf qophaa'an jechuudha. Allied Bloc warreen nuti jalqaba olitti jennee fi warreen nuti gara olitti Alliedidhaa fi Central Bloc jenne kun kan Jarmaniin hoogganaman yookiin Central Bloc kun gara kam goranii gama warra Sarbiyaanotaa ta'uu isaanii beeksisanii jechuudha. Haaluma kanaan waraanichi ji'a hagayyaa bara 1914 gaafa Jarman waraana labsite waraanni addunyaa tokkoffaa eegale jechuudha. Jarmaniin yookiin immoo Central Bloc warri jedhaman garee sadan suni gama Sarbiyaa goruudhaan waraana labsanii jechuudha. Bara 1914tti sanumarraa ka'uun waraanni addunyaa tokkoffaa eegale jechuudha. Bara 1917tti Ameerikaan waraana addunyaa tokkoffaatti erga dabalamteen booda madaalliin humna waraanaa gara biyyoota Ingilizii, Faransaayii fi Raashiyaatti dhufuu danda'eera jechuudha. Ameerikaan erga waraanni bara 1914 jalqabe xumuramuuf waggaan tokko yogguu isa hafuutti bara 1917tti waraana sanatti dabalamte jechuudha. Waggaa 3 booddee jechuudha. Adeemsa keessa bara 1918 waraanni addunyaa tokkoffaa mo'annaa garee Ingiliziin xumuramuu danda'eera jechuudha. Ameerikaan itti dabalamtee waggaa tokko booda waraanni kun dhaabbachuu yookiin goolabbii argate jechuudha. Injifannaa garee Ingiliziitiin yookiin immoo Allied Force warreen jedhaman Ingiliz, Faransaayii fi Raashiyaatiin walitti dabalamuudhaan injifannoo isaan gaggeessan ta'ee jechuudha. Waraanni addunyaa tokkoffaan miidhaa fi bu'aalee siyaas-dinagdee fi hawaasummaa hedduu fideera jechuudha. Waraanni addunyaa tokkoffaan akkuma miidhaa faayidaa qabaate miidhaas balaa hedduu qabatees dhufeera jechuudha. Miidhaawwan waraana addunyaa tokkoffaa keessaa isaan gurguddoon maaldhaa yookiin immoo miidhaan inni geessise balaawwan inni geessise maalidha, tarkaanfiiwwan fudhataman sun maal fidan isa jedhu gabaabinaan yoo ilaallu uummanni gara miiliyoona 10tti tilmaamamu du'eera jechuudha. Uummata naannaa miiliyoona 10 jechuun jiraataa magaalaa Finfinnee guutuu akka jechuuti uummata tilmaamamu akka jechuuti. Kan miiliyoona 20 ol ta'an baqachuu fi bakka jireenya isaanii irraa buqqa'aniiru jechuudha. Kan miiliyoona 20 ol ta'an immoo maal ta'aniiru baqachuu fi bakka jireenya isaanii irraa buqqa'aniitii jiru jechuudha. Jarman immoo adabbii cimaa fi beenyaa maallaqaa guddaa akka kaffaltu waliigaltee Varsaayilaas yookiin Faransaay bara 1919 irratti mallattaa'eera jechuudha. Jarman maal akka adabamtu taasise jechuudha. Beenyaa kaffaltii guddaa akka kaffaltu waliigaltee Varsaayilaas yookiin immoo Faransaayitti mallattaa'ee bara 1919 irratti beekameetii jira jechuudha. Jijjiirama waraana addunyaa tokkoffaan booda dhufan yookiin immoo erga waraanni addunyaa tokkoffaan bara 1918 xumurame booda jijjiiramawwan akkamiitu dhufan ka jedhu gabaabinaan kan ilaallu yoo ta'e biyyoonni akka Ameerikaa fi Raashiyaan olaantummaa siyaas-dinagdee akka argatan taasiseera jechuudha. Biyyooti kamiif kam? Ameerikaa fi Raashiyaan olaantummaa siyaas-dinagdee akka argatan isaan taasiseetii jira.
Impaayeroonnii fi mootummoonni gonfoo durii akka Ottomaan Turkii, Oostiriyaa fi Jarman diigamuu danda'aniiru jechuudha. Biyyoota kamtu diigamuu danda'e? Impaayeroota mootummoota gonfoo warra jedhan yookiin aangoo warri dhaalaan argatan akka kufan ta'eera. Kanneen akka Ottomaan Turkii, Oostiriyaa fi Jarmaniin battalumatti bittimmaa'uu danda'aniiru yookiin diigamuutii danda'aniiru jechuudha. Akkasumas hundeeffamuun liigii mootummoota addunyaa bu'aalee gurguddoo waraana addunyaa tokkoffaati jechuudha. Waraanni sun akkuma miidhaa hedduu fidee dhufe faayidaa inni qabatee dhufe keessaa immoo inni tokko hundeeffamuu yookiin bu'uureffamuu liigii mootummoota addunyaa yookiin immoo United Nation kan nuti jennu yookiin UN kan nuti amma jechuun beeknu kun akka bu'uureffamuuf waraanni addunyaa tokkoffaa bu'aa inni buusee darbedha jechuudha. Afur miidhaa waraana addunyaa tokkoffaa suuraan yogguu ilaallu haala kanaan agarsiisuutii dandeenya. 4.42 irratti waraana addunyaa lammaffaa kan jennu immoo bara 1939 kaasee hanga bara 1945tti kan turedha yookiin waggoota 6 kan gaggeeffamedha jechuudha. Inni kun maal taasisee yookiin maal geessisee miidhaan geesse maalidha kan jedhu yoo ilaalle akkuma waraana addunyaa tokkoffaa waraanni addunyaa lammaffaa sababoota gurguddoo hedduu qaba jechuudha yookiin sababoota gurguddoo ka'umsa waraana sanaaf ta'an qabatee kan dhufe keessaa inni jalqaba hundeeffamuu fi daran cimaa dhufu ilaalcha faashistummaa yookiin faashistii fi naasistummaa yookiin naasizim kanneen nuti jennu ilaalchoti kun lamaan akka ka'umsaatti kan turan yookiin hundeeffamuun isaanii akka ka'umsa waraana addunyaa lammaffaatti kan ilaalamu keessaa bu'uuradha. Inni adda biraan humna dhabuu fi laafina liigii mootummootaa yookiin immoo weakness of League of Nations. League of Nationsiin akka dadhaban yookiin immoo mukaa'uun isaanii humna dhabuun isaanii waraansi akka ka'uuf dhiibbaa akka geessisedha jechuudha. Milkaa'uu dhabuu imaammatoota sossobannaa or appeasement policy kanneen nuti jennu kun akka bu'uuraatti kanneen eeramanidha jechuudha. Adda biraan miidhaa waraana addunyaa tokkoffaarraa ture. Miidhaa waraana addunyaa tokkoffaarratti biyyoota irratti qaqqabe waraanni addunyaa lammaffaan akka ka'uuf sababa ta'eera jechuudha. Waraanni addunyaa tokkoffaan akkuma xumurameen biyyoonni akka Jarman beenyaa akka kaffalanii fi sochiin siyaas-dinagdee isaanii akka hordofamu murtaa'ee ture jechuudha. Bara 1919 Faransaay Versailles kan jedhu irratti akka mallattaa'etti Jarmaniin akka beenyaa kaffaltu murtaa'ee ture. Sunis inni kun immoo Jarman haaloo bahuuf akka qophooftu ishee taasise jechuudha. Kaffaltii beenyaa kaffalii jedhamuun ishee haaloo ba'achuuf ishee kakaase jechuudha. Sababa waraana addunyaa tokkoffaa dinagdeen addunyaa rakkoo keessa seenuun hojii dhabdummaa fi hiyyummaan dagaaguu eegale jechuudha. Biyya maaltu deemuu eegalee waraana addunyaa wal qabsiisee yookiin ka'uu waraana addunyaa sanaa wal qabsiisee hojii dhabdummaan akka babal'atuu fi hiyyummaan akka dagaagu taasiseera jechuudha. Kunis madda ka'umsa waraana addunyaa lammaffaa ture. Haaluma kanaan Benito Mussoliniin bara 1920 irraa kaasee biyya Xaaliyaaniitti aangoo kan qabate faashistummaa labseera jechuudha. Namichi Benito Mussolini jedhamu kun bara 1920 keessa maal labse jechuudha. Xaaliyaan keessatti biyya Xaaliyaanii keessatti aangoo qabatee namni ture kun faashistummaa labse yookiin immoo weerara labse jechuudha. Bara 1930tti immoo Adolf Hitler ilaalcha naasizimii qabatee gara aangootti dhufee jechuudha. Nami Hitler jennu inni kun adda biraan kun immoo bara kamitti bara 1930ffaa keessa ilaalcha naasizimii qabatee inni Mussoliniin ilaalcha faashistummaa qabatee Mussoliniin immoo ilaalcha naasizimii qabatee gara kanatti dhufee jechuudha yookiin aangootti dhufee jechuudha. Akkasumas liigiin mootummaa waraana addunyaa tokkoffaan booda hundeeffame sochiilee warra Awurooppaa biyyoota addunyaa koloneeffachuuf fedhii qaban akka imperialist group dhabamsiisuu waan hin dandeenyeef tuffatameera jechuudha. Warra imperialistii ta'an yookiin immoo fedhii addaa qaban dhabamsiisuu hin dandeenye jechuudha. Gareen League of Nations yookiin immoo liigii mootummoota warreen jedhaman kun sababa kanaa tuffatamaa dhufee jechuudha. Kunis kufaatii imaammata sossobannaa kan agarsiisuu fi waraanni addunyaa lammaffaan akka jalqabuuf haala mijataa ka uumee ture jechuudha yookiin haala mijataa jaraa ka uumee ture akka waraanni addunyaa ka'uuf. Bitaarra kan jiran bitaa gara mirgaatti yogguu ilaallu Benito Mussolini fi Adolf Hitler jechuudha. Isaan kun Adolf Hitler yogguu ta'an isaan kun immoo Benito Mussolini ture jechuudha. Suurri kuni jalqaba irratti gareen Axis jedhaman Jarman, Xaaliyaanii fi Jaappaan qophii waraanaa erga xumuranii booda
waraana jalqabuuf biyya kamtu qophaa'e jechuudha. Jarmanii haaloo ba'annaaf qophoofte, Xaaliyaanii fi Jaappaan immoo waraana kanatti dabalamanii jechuudha. Garee faallaa isaanii garee walta'iinsa Allied Power jennee kan nuti waamaa turre garee Ingiliz, Faransaay fa'i jechuudha. Irratti waraana banuu danda'aniiru jechuudha. Jarman fulbaana 1 bara 1939tti Poolaandiin humnaan qabattee jirti jechuudha. Jarmaniin biyya nuti Hoolaand yookiin Poolaand jennuun maal goote humnaan weerartee yookiin qabattee jechuudha. Gareen walta'iinsaa yookiin Allied Power kanneen jennu Ingiliz, Faransaay walitti dhufuudhaan biyyoota akka Ingiliz, Faransaay fi Raashiyaa warreen nuti jennu yookiin Allied Power warreen nuti jennu biyyoota kunneen kun immoo weeraramuu Poolaand fulbaana 1 bara 1939 akka sababa battalaatti fudhatanii jiru jechuudha. Allied Power irratti waraana labsame kanaan bara 19 Faransaay fi Raashiyaan waraana fulbaana 1 bara 1939 akka sababa battalaatti fudhatanii jechuudha. Inni dabraan haaluma kanaan garee walta'iinsa Jarmanii fi garee ishee irratti waraana labsan jechuudha. Garee walta'iinsa Jarman yookiin immoo bilook warreen nuti jalqaba kaasne sun seentaraal bilook warreen nuti jenne sun waraana labsanii jechuudha. Adeemsa kanaan waraanni addunyaa lammaffaan jalqabamee dirree waraanaa gurguddoo hedduu irratti hanga bara 1941tti olaantummaan garee Jarmanii bira ture yookiin injifannoo Jarmaniin gaggeeffamaa ture jechuudha. Haa ta'u malee muddee bara 1941 Ameerikaan erga waraana addunyaa lammaffaatti dabalamtee booda haalli waraanichaa jijjiirame jechuudha. Ameerikaan ammas waraana addunyaa isa lammaffaattis waggaa meeqa booda dabalamte bara 1939 jalqabee 40 gaggeeffamee 41 waggaa sadaffaasaatti itti dabalamte jechuudha. Innis Jaappaan wiirtuu ajaja waraanaa Ameerikaa Pearl Harboritti akka argamu erga barbadeessee booda Ameerikaan humna haaraa fi cimaa ta'an waraana addunyaa lammaffaatti dabalamte jechuudha. Sababa maaliin? Sababa Jaappaan humna waraanaa Ameerikaa bakka Pearl Harboritti argamu jalaa barbadeessiteef itti dabalamte malee Ameerikaan itti dabalamuuf iyyuu hin turre jechuudha. Kanarraa ka'ee wal waraansiisuun babal'achuu itti fufee Ameerikaan waraanichatti hirmaachuun ishee waraanichi gara xumuraatti akka dhufu taasiseera yookiin akka dafee xumuramuuf haala mijeesseera. Haaluma kanaan bara 1945tti waraanni addunyaa lammaffaan injifannoo garee walta'iinsaa yookiin Allied Power kanneen Faransaay, Ingiliz, Raashiyaan akka xumuramu ta'eera jechuudha. Injifannoo fi xumuramuu waraana kanaaf gahee guddaa kan taphate tarkaanfii mootummaan Ameerikaa yeroo sanatti fudhatedha jechuudha. Kunis bara 1945 tarkaanfii mootummaan Ameerikaa fudhate keessaa inni guddaan magaalota Jaappaan lamaan Hirooshimaa fi Nagaasaakii rukkutee barbadeessuu isaati jechuudha. Bara kanatti Ameerikaan guutuutti magaalaa Hirooshimaa fi Nagaasaakii jedhaman kana daaraa botoroo taasifte jechuudha. Daaraamatti jijjiirte jechuudha. Al tokkoon misaayilaan rukkutuudhaani. Inni kunis injifannoo waraana addunyaa lammaffaaf gahee olaanaa gumaacheera jechuudha. Magaala guddoo magaala biyyoota Jaappaan ta'an kana lamaan sababa isheen barbadeessiteef akka walitti ilaalle biyyi Jaappaan bakka buufata waraanaa Pearl Harbor kan Ameerikaa jalaa sababa barbadeessiteef Ameerikaan immoo buufata waraanaa osoo hin taane guutuutti magaalota Hirooshimaa fi magaalaa Nagaasaakii jalaa barbadeessuun waraanichi akka goolabamu ta'ee jira jechuudha. Xumuramuun waraana addunyaa lammaffaa bu'aa fi miidhaa gurguddoo qabatee dhufee qaba. Innis bu'aan inni qabateef miidhaan inni qabate maalidha yoo jennu bu'aaleen inni qabatee dhufe hundeeffamuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Dhaabbati mootummoota gamtoomanii akka sirnaan hundeeffamu bu'uura ta'eera. Diigamuu sirna koloneeffannaa yookiin immoo apartheid riijimiin maal akka ta'u godhe taasiseera. Apartheid riijimii yookiin immoo mootummaan koloneeffataa akka badu taasiseera. Bilisummaan biyyoota hedduu akka dhufuu fi dagaagni warshaalee adda addaa akka babal'atu ta'e jechuudha. Biyyoota hedduun bilisummaa akka qabaatan yookiin immoo ofiin of bulchuu akka danda'aniif haala mijataa qabatee dhufeera jechuudha. Waraanni addunyaa lammaffaa xumuramuuni. Gama biraatiin immoo miidhaa gama hawaasummaan inni qaqqabsiise keessaa muraasni yookiin waraanni addunyaa miidhaa inni qaqqabsiise keessaa inni ijoon kallattii adda addaan uummattoota addunyaa irratti miidhaa qaqqabsiiseera jechuudha. Hawaasa addunyaa irratti maal qaqqabsiise? Balaa qaqqabsiiseera. Fakkeenyaaf lubbuun darbuu namoota gara miiliyoona 50 olii buqqa'insaa fi namoonni hedduun naannoo duraan turan irraa dhabamuun miidhaa isa ijoo ture. Inni dabraan diigamuu maatii, daa'imman hedduu haadhaaf abbaa dhabuu yookiin achi buuteen isaanii dhabamuun sababa waraana addunyaa isa lammaffaati. Dabalataanis miidhaan cimaa magaalotaa fi bu'uuraalee misoomaa irra ga'uu fi babal'achuu, hojii dhabdummaa fi hiyyummaa miidhaa gurguddoo waraanni addunyaa lammaffaa fidee dhufedha jechuudha. Asii galgala 4.4 yogguu ilaallu
Sababoota bu'uura waraana addunyaa lammaffaa keessaa afur tarreessi jedha. Sababooti ka'umsa waraana addunyaa maalidha isa jedhu akka olitti isiniif ibsinetti deebisa gabaabinaan kaa'uutii dandeessu. Sababa battala waraana addunyaa lammaffaa ibsidha. Warreen kana gabaabinaan akka amma olitti isiniif ibsisanitti kaa'uutii dandeessu. Egaa bartoota waraana yookiin waraana ololaa akka jedhu boqonnaa itti aanutti yookiin paartii itti aanutti qabannee dhiyaanna. Hanga ammaatti nu faana waan turtaniif galatooma. Gaaffii yaada qabdan toora koomentii keenya irratti nu kaa'uun dagatina. Akka bal'inaan haala gaariin qindeessinee isiniif geenyu immoo sheer laayik gochuun dagatina. Inni itti aanu yookiin kutaa itti aanu yeroo itti aanutti isiniif dhiyeessina. Turtii gaarii.